daawwattoota leensaa mul'inaa faamilii jirtu nagaa keessanii waan ajaa'ibaa tokko isiniif dhiyeesseera. Laayikii tuqaa mul'inaa ni jechuudha. Mucaan caammaa hidhatee hin deemu waan godhu dhabeetu akkaataa amatti jaalala isaa ibsatu dhabeetu caammaa bitee dhufe jechuudha mucaadhaaf. Caammaan kuni gana innaan deemuu heegale xire innaa sana ta'an waan ta'eef jechuudha sitti ilaala. Har'a laayikii naa tuqaa warreen viidiyoo kana daawwattan mucaa kanaa jecha laayikii tuqaa. Mucaa kanaa jecha laayikii tuqaan isiniin jedha. Laayikii godha baabba caammaa argatte akkamii caammaa sitti dhuu burruqqa isin ilaala taa'e. Abeet caammaa abeet akkam bareeddi. Sin agarsiisa akkoo achiif buteete. Caammaa sin agarsiisa. Argitee caammaa kee baabba. As qabe. Amma mee waan biraa aannan siin bituu buskuutii siin bituu. Buskuutii siin bituu aannan siin bituu daabboo siin bituu keekii siin bituu hunqaaquu siin bituu puphaan jira maaltu jira waan baay'ee jira akkamitti caammaa bitee dhufa. Caammaa si affeera caammaa si gaabbasa abbaan kee qoy maal jechuudha baabba. Innaan dhufee itti dallanuu qabda malee jettee ija keessa fiigdee ilaaluu itti fiiguu hin qabu. Ishii baabba ishii Kuasin agarsiisa dhugaa waaqa caammaa isaa jechuudha. Caammaa inni bitee dhufe caammaan ganaa dhabbar ganaa irraa bu'aa ladoo jedhaa sinitti agarsiisu dhugaa rabbi sinitti agarsiisu. Caammaan kun amma ganaa dha'oo maaltu sariifachiiseetu meeshaa bichisiisame argitanii amma takkaa dugdatti baadhee hin beeku mucaa kanaa jechuudha. Dugdatti baachuu ittiin jira jechuudha argitanii akkamitti dugdarra keewwadha seetanii baabaa koo caammaan kee badaabe sirraa waaqa caammaan kee maal bulu kee lalaala tuttura ikkolfa moon lalaala argitee kote gaddaras keewwadha kote dugdatti akkamitti keewwatu yaa balaan buute yaa harka mucaa ko caammittiin irraa buute takkaa dugdatti baadhee hin beeku. Takkaa dugdatti baadhee hin beeku jechuudha. Uffata miiccaa odees ila doo irraa buutee jirti. Miilli tokko baasoo irraa bu'eera. Miilli tokkos illa irraa bu'ee jira jechuudha. Namni waan namaaf feeru dhabeetu maaqafaa naaf goositti dhubaabba. Maaqafaa malee garuu hin ta'u. Isigaa booda sitti faama garuu maaqafaan kuni maaqafaati daa'ima miti maaqafaa naaftu. Innuu jaba baasee isin ilaala jiru. Ol siqe haala nyaattu. Takkaa dugdatti baadhee hin beeku jechuudha. Hirriba irraa ka'ee hammuun kanan laadhee fi ka'ee jechuudha. Nyaata isaa, xuuxxoo isaa, armee isaa fidee harka keessa gurbatti lan wanta wallaalee mucaa isin ilaalaa jira. Wanta wallaalee isin ilaalaa jira. Fidee harka kee baabbaa harka kee fidi maal harka kee ila kun wayii harka keessa akkasittiin fidi akkasittiin jechuudha. Amma waan gochuu qabdanii isin jechuudha. Amma narraa bareeda moo narraan bareedduu dugdatti naan baadhe laayikii naa tuqaa isiniin jedheerra laayikii tuqaa. Yaadudaki uffata miiccaa olee yaadha kiyyaa tole kuno yala uffata miiccaa olee baadhee uffata miiccaa baabba uffata si baadhee dan uffata miiccaa baadhee miiccaa uffata miiccaa
qilleensa akkamii baatu? Hin qorramoo noo? Si hin qorramoo noo? Hin ho'iti moo hin qorriti qilleensi kuni? Qilleensi hin ho'iti moo hin qorriti? Akkamii? Waan wajjeese maal wayyaa baabbaachoo maal wayyaa diriirii shororoo ati kee eessa dhattee harma guusuu dhattee harma guusti maal qaba harmaadha kee meetii qaba ishururuu shurururu adikee sadatte dolara funaanu datte adikee sadatte dolara funaanu dente ishushu boy shogora si capso shankora si capsu nyaata maal si godhu maal si kajeelchise maal si barbaachise anaati keessa jira maal si godhu ishurururururu ati keessa deemte amma guusa guruu deemte amma guusti maal qaba laarichaadha qaba ishurururu daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo maal siniin jechuu barbaade seetanii baabbaas kunoo har'a duddatti baadhachuudha laayikii tuqaa sheerii godhaa amma dandeessan nu gargaaraa nu bukkee dhaabaa ayyaanni immoo waan tokko siniin jechuu barbaada guyyaa har'aa naasiftuu dhiiraa tokko jennee seennee jirra warri xoomii qabattanii jirtan yookiin xoom tsalootii galtan yookiin kadhannaa galtan warra itti qabamtan warra wanti warra waan tokkoof hin beekaruuti jechuudha dhiifama ol gaafadha anis warran arrabsan dhiifama godheeraa fi warra itti qabames dhiifama jedheeraanii warra natti qabamtanis dhiifama siniin jedhaa har'aa kaasee xoomii ji'a tokko giddim jedhee seenee jira giddim bakka sinis seenaa siniin jedhaa warri xoomtan jirtu waggaadhaanii ji'a tokko guyyaa 40 xoomna ture yeroo Dubaay jiru jechuudha sa'aatii 12 hanga 12 xoomna ture pastor Yaared wajjiniin raajii eenyuti garuu ani kan wajjiniin xoomaaf sagada seenu yeroo onlineedhaan jechuudha pastor Yaared wajjin seenaa ture warri isaa wajjin xoomtan keessumatti namni walitti qabamtanii jirtan dhiifama wal gaafadhaati akkasitti nu xoomsisaayyuu jechuudha xoomaaf sagada ji'a tokko jechuudha warri walitti qabamtan dhiifama wal gaafadhaani ka waggaa meeqa walitti qabamee turellee dhiifama wal gaafatachuudha ji'a kanatti akkanatti tureeyyuu akkitti xoomaa turre jechuudha sa'aatii 12 hanga 12tti bishaan hin jedhu midhaan hin jedhu kadhachaan oolaayyuu sa'aatii itti argadheetti jechuudha sa'aatii boqonnaa keenya sa'aatiin boqonnaa qabutti xoomaa tureeyyuu jechuudha xoomaaf sagada kadhannaarra turreeyyuu ammas immoo warra akkasitti xoomaa turtan jirtan jabaadha sinaa gargaaruu nu gargaaruu siniin jechuu barbaada dhiifama walii godhaarra caalatti
waan garaa laala keessa laala duuba namaan laalu arraba keenyas aqulleeffannuu siniin jechuu barbaada nagaatti turaa dhaamsi koo kanuma baga geessanii gawaggaadhaan siniin jedha nagaatti tura laayikii godha